Jireenya keenya keessatti ofitti amanamummaa hin qabnu taanaan lafa kamiyyuu ga'uu hin dandeenyu. Namni tokko garuu ofitti amana taanaan wantumti qabii karaa isa dhaabuyyuu hin jiru. Jireenya jiraannu keessatti ofitti amanamummaan baay'ee murteessituudha. Ofitti amantu taanaan hangam yoo hojjetteyyuu, hangam yoo karoorsiteyyuu, hangam yoo adeemteyyuu lafa kamuu ga'uu hin dandeessu. Garuu yeroo hundumaayyuu ofitti amantee ofitti amantummaa keetiin sochoota taanaan wantumti kamiyyuu bakkee yookaan karaa si dhaabuu hin danda'u. Namni ofitti amanamummaa qabu akka muka hiddi isaa lafa keessa jiruuti. Muka hiddi isaa lafa keessa jiru akka salphaatti buqqisuun yookaan baasuun hin danda'amu. Sababeen isaa mukti tokko lafa keessatti muka tokko gaafa dhaabnu hiddi isaa lafa keessa seena. Akkuma hiddi isaa lafa keessa seenu sun bakkee tokko qofaan yookaanis immoo akka salphaatti hidda kana hunda gossuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif mukti kun hidda garaagaraa qaba. Yeroon isiniin jedhu hiddi isaa asiif achiin lafa keessatti waan sesseenee jiruudhaafi so kana waan ta'eetiif iyyuu mukti kun yookaan hiddi muka kanaa akka salphaatti lafa keessaa ba'uu hin danda'u. Humna gaafata. Namni ofitti amanamummaa qabu akka muka hiddi isaa lafa keessa jiruuti. Garuu namni ofitti amanamummaa hin qabne akka muka dameen isaa yookaan baalli isaa bakkee keessa jiruuti. Muka baalli isaa bakkee keessa jiru ilaalaa. Yeroo baay'ee wanti ittiin buune hin jiru. Qilleensis yoo dhufeetti bu'aa, bokkaanis yoo dhufeetti bu'aa, itti roobaa, namnis yoo dhaqee kutuu danda'a, horiinis yoo dhaqee muka baalli isaa bakkeerra jiru nyaachuu danda'a jechuudha. Maaliif mukti kun baalli isaa bakkeerra waan jiruuf of danda'ee waan hin jirreef jechuudha. Kanaafuu jireenya keenya keessatti, jireenya jiraannu keessatti ofitti amanamummaa hin qabnu taanaan akka muka baalli isaa bakkee keessa jiruuti. Garuu yeroo hundumaa ofitti amanamummaa qabna taanaan akka muka hiddi isaa lafa keessa jiruuti. Namni tokko yeroo baay'ee ofitti amanamummaa malee waan godhu tokko nama ilaalee nama socho'u ilaalaa. Yeroo baay'ee fakkeenyaatiif namni tokko kubbaa miillaa taphataatii fi namni tokko immoo isa ilaalee kan kubbaa miillaa taphatu yoo ta'e fakkeenyaatiif namni kubbaa miillaa taphachuudhaaf inni karoora qabu suni ofitti amanamummaa qabaa. Wantumti kamiyyuu isa daangessuu hin danda'u kubbaa miillaa sana kubbaa isa taphachuuf ba'e sana irraa jechuudha. Garuu inni isa laalee ka'e sun fakkeenyaaf ofitti amanamummaadhaan hin kaane yookaan immoo itti karoorsee itti yaadee waan hin kaaneedhaaf osoo namni maali kun akkamitti taphata kubbaa miillaa hin beeku jedhaniini yeroodhuma sana dhiisee ofirra gadi taa'ee yookaanis immoo dhiisee yeroodhuma sana baqatee bada. Maaliif sababiin isaa ofitti amanamummaa hin qabneef jechuudha. Garuu inni ofitti amaneetoo nan taphadha jedhee ba'e sun otoo hin beektu jedhaniiyyuu baruudhaaf tattaaffii godha malee biraan deebi'u. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti ofitti amanamummaatiin waa tokko gaafa hojjennu milkoofni arganna. Garuu gaafa nama ilaallee kan adeemnu yoo ta'e, nama ilaallee kan sochoonu yoo ta'e, nama ilaallee kan tarkaanfannu yoo ta'e lafa kamiyyuu ga'uu hin dandeenyu. Kanaaf jireenya keenya keessatti ofitti amanuu yookaanis immoo ofitti amannee amantummaadhaan gaafa sochoonu badii hin qabu. Gaarummaa malee namni tokko jireenya isaa keessatti yoo ofitti amanee waan godhu beekee, karaarra deemu beekee, karaa isaa, kaayyoo isaa, karoora isaa addan baafatee kan adeemu yoo ta'e gufachuus hin danda'u, gufuunis hin dha'u. Maaliif karaa isaa ilaallatee adeema waan ta'eef. Namni ofitti amanamummaa qabu akka nama ifa keessaa deemuuti. Utuma namni garuu ofitti amanamummaa hin qabne guyyaa gaafa socho'uyyuu akka nama dukkana keessaa deemuuti. Kanaaf ofitti amanamummaan jireenya keenya keessatti murteessaadha. Kanaaf yoo isinitti tole viidiyoo kana laayikii, sheerii, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. An astuudhaa, astuu tuubee 23. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Turtii gaarii. Dogoggorroo jiraate na gorfadhaa, isiniifan gorfamaa. Shaaloom.